كلنسي رمضان أدام به ملتا قم إنسى لسان الحال فانباسي ربتا وري ترول دقتي يا وسولي يا فتا كان درا والمفتس دي فما والقافتا قلبي ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني هردتو تابيك وجمتوتا جلتتو چانل فايو ومجلة ترقمتنا كم جبتنا راحسن سنين جنة تربية عن هدوتا كبيزي تري ولبابا بالنزرة أرس كفيديو هاروات ولدي بالنزرة ورسانا كينيا فارواتاتا لايك شير سبسكرايب كلو هندكتنا سنين جا أكسوما ورفانا دراماتي تاني تلتان لايك شير سبسكرايب قولون كيسني في دوتا كغلطو ما سنجنا أملي حالما فنان اتفوفان اسننجا أركيسما هارو كودين سنين في كيسما سنسبوليتي تيا كنول فكاناو سنيفو كامي رك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتني فردتو فاي أورومو أكم جرتنا جا كبدني لايك في شير لأنه ججبيسا أنا اليوم أجمل درارتون جمام وبلتي سيتسا لايك في شير غدا ججبيسا سنجا برد عبدا غنا ياد ببريدا سني باسودا يالي غورو جرتي لايك شير سبسكرايب غورو دغتنا والبرتيني وردتو هي اوكي دوتا كغلطومي ارغا خنا ترغبني كوبي رمضاناتي قبيل رمضان الوالد بتشوفي باي رمضان هنا حالة بريدن دبرسني إيدا جدا قبي إيدا تيف سيمة جدا في إيدا هويتي أما هنا إيدا ممكن قويا لما كنا في إيدا سيمة جدا بكا قبا وجرا ميغا أكستي إيدا ولينغولو دا إيدا برانا تنوان جتاتي إيد إيد برانا مبارك جتامو إيدا مبارك نسنين جادران درسي هردلتوتا فاي أورومو ولمانو بقى إيدتي نجي نسنين جا ورا برنا خمبره ورا برا هدو ربنا واقولو ورا عمتو تلديبي ورا أمطرة سو منين نجاني دبافت ربنا واقولو إن شاء الله ورا مطرة أكسي ما شاء الله كمال في كاميرا سفارة وان سوداتي تكشف معلش تكاسي انجرو ردلتوتا خنجنا كيكنا دا كومنتي أرتي واه بريدو وريسدا وام بريدو أنا ميلا يتقولوا كيسة واني سي هميلا يتقولوا ببريسو نفسي جا جبيسا قدسا أورما والقدفتي مالي ولنتك كيسة ونسنين جا أورمون بريكته والكاسو الأبدا حامله قبدي يسجل جبيسا كسيغا إن شاء الله والله أنا رمضان نجام في تدي إيدا سيمتشو باين التلا أما قابو في درجة إيدي هدو تسكنا متلا ميغا أسمانو كومنتي جلتي إسنس واني قبويتن كومنتي جلتي نوخا إسنين جنة akkasuma meega koomenti isinisni eena waan babbar maaliif oromoo wal jajjabeessuu irratti wal guddisuu irratti amma yaani aga durirraa xiqqashoo amma guddataa akka durii miti duraan maaliif oromoo xiqqashoo waan wanne jettee wal guddisuun akka durii duraan jechuudha bira siimta amma gara yuutuubaa kanas gara miidiyaa hin babal'anitti biras mara amma gara wallahi maashaallah hedduu wal jajjabeessuunis hedduu namatti tola akkasumatti akkuma duraan nuti jabeessaa turtanitti ammas nu jajjabeessaa isiniin jenna maashaallah wanni keessan hedduu namatti tola akkasuma viidiyoo keenyas daawwadhaadha waan nu gorsu godhanis koomenti jalatti nu haadhan isiniin jaahmii akkam jirtan waa'ee ramadaana kana gaafa biyya jirtan mee maal godhu turtan gaafa biyya jirtan guyyaa boruu iidaa mee arra boruu iidaa huccuuta akkamiin bitadha moodeel akkamiin bitadha abal huccuu akkasiis bitattee anis nan bitadha hedduu takka jechuudha hirrafnu hirrafne akkasuma mataa kamtu dhaataa huccuuta marrafannaa hinnaa kamtu hidhataa itti yaannaa jechuudha
أما خابينا ما ترى biyya namaa jirra نجرامي تيجا akkasumatti egaa waan hundinuu carraadha maal goona wanni goona hin jiru wanni goona gaaf tokko biyya keenyas deebinee akka aadaa keenyatti tamtu huccuun tamirra bareedaa tamiitu jechuudha moodeela amma dhufee kamtu amma seeneedha mana keenya keessa teenyee maal guyyaa iidaa maaltu godhamuu qaba maaltu nurraa eegama gaafni akkas goonu suni dhufa qalbii maaliif cabse inshaallah waa hunda ifitti hamilee godhaatuma jiraata ni dhufa inshaallah waa hunduu ni dhufa itti dhufnasi amma gaafa biyya namaa kana keessatti iskuulii kanas dabarsaa jirra mokkam itti gammanna maaliif warri biyya jiru meeqaatam jechuudha biyya keessa taa'e akkamittiin biyya tanaa nuti amma biyya namaa tana keessa teenyeeti way kophaadhaan soomanaa jira kophaadhaan iida dabarsaa jira waa hedduu takka abuurra jechuudha warri biyya jiru immoo akkamumatti biyyuma Itoophiyaa rakkattuu tana keessaa deemee biyya namaa san dhaqee anilleen akkana jeeni hawwachuu nuuf jiru teenya tana hawwaa jiran garuu nuti immoo yoom biyya teenya deebinee akkana taanee akkas taanaa jedhaniiti jennee hawwinaa jechuudha. biyya keenya hawwinaa ka biyya deemu hawwu gartee tokko lama mati kanuma hundaaf hogaanis alhamdulillah jennee ayyaanni biyya namatti nutti dhufus fudhannee ramadaanni biyya namatti nutti dhufus fudhannee gaafni dabarsinee biyya teenya gallee raahaa goonee ifirraa jiraannu dhufa saniifuu gaa obsaan hamilee waliif godhaa wal jajjabeessaa yaani gaa ni jiraa miti biyya namaa kanatti yeroo hunda yaaddee mataa kanaan nama irrata ammaaliifin biyya namatti yeroo hunda maatii xiyyaara irratti waan kana ayyaana nan dabarsaa ramadaana nan dabarsaa gaddan dabarsaa gammachuun dabarsaa jenneeti yeroo hunda yaaddoo jechuudha kana hunda caalaa inshaallah waan rabbi waan nu murteessee isaatu beeka rabbi waan nu murteessee waan ta'eef obsinee biyya namaa kana keessaa inshaallah rabbiin gaafa isin geenu jee nagaan biyya teenyatti nu galchee nutis akka namatti biyya teenyatti mana keenya keessa gannu teessee raahaa maatii keenya wajji godhuudhaaf teenya gaa inshaallah yoo rabbi jee abdii hin murru saniifuu gaa akkasiin isiniin jaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ani baay'ee gammachuu takkan qaba maaliifi arraan tana iida bara dabre mana arabatti hin godhe baay'ee takkan jechuudha tabara deengaddaafa hedduu takkan jibbaa ture jechuudha garuu wajibu biyya namaati maaliin godha jee barana alhamdulillah kanaafuu ati barana gaa walumaa galatti alhamdulillah jechaatiin jira ammallee kun obboleeyyiin kiyya lamaa wajjiniin iida godhuudhaaf deema duraan sababni nani obboleeyyiin kiyyaattiin iida godhuudhaaf deemu maali duraan ani bakka baadiyyaati waliin ba'u namaan waliin argu jechuudha amma immoo niin galajee waaniin kanarratti ol deebi'eef jechan ol deebi'ee kun obboleeyyiin kiyya lamaa wal argee alhamdulillah gammachuudhaan soomanaa jira tasanii achi immoo iidas walumaan goonaa rabbi jee ni goonaa moongoonuu kaasaan rabbiif beekaa taboruutu waan beeynu waan ta'eef akkasii gaa inshaallah rabbii warra sun haa godhu warra amatu akkama daddeebee soomanu haa godhu warra hanqatillee warra amata irraa soomanu rabbi haa godhu amiin anuma qaamin isiniin jaa akkasii inshaallah gaa du'aa isin godhaadha warra amatu daddeebee soomanu rabbi haa godhu isinis nutis du'aa isin goonaa isinis du'aa nu godhaadha akkasiin isiniin jaa obboleeyyiin kiyya hundumti keessanuu kan muslimaa baga gammaddanii iid mubaarak isiniin je'eetin jira warra baranaa kan bara hedduu warra amatu akkama daddeebi'ee sooman isin haa godhu isin jaa akkasuma warri kiristaanatis hedduu takka filatoomaan isiniin jaa hundumti keessanuu wal kiristaanaa fi muslima sun taane oromoon bakkuma jirutti hundi keessanuu oromoon tokko waan ta'eef galatoomaa isin hedduun isin jaaladha isiniin kabajaa I love you so much. Sinjeetin jira. Akkasigaa inshallah gaa viidiyoon keenyarra kan gammachuudha. Kan Eid Mubaaraki asuma dhaabbata. Anammoo herra guddisni wanni na gammachiisanii beektaa. Eid bara dingaggaa kan jedhu dabarsanii beektaa alhamdulillah. Herra guddisee si wal arguu keetiif hin gammadi baay'ee. Amata sagal dura waliin agarra.
bareechee isii arguudha hedduu gammatti. Alhamdulillah. Anis si arguudha baay'ee gammachuu guddaan dhagahama. Biyya kanatti biyya takka jiran haa jedhanii malee bilbilaan yoo taate malee namni waliin argu. Garuu arra wal agarree kana waliin taa'uu kiyyaaf gammachuu guddoon dhagahaman akka fayyatti. Atis baga gammaddee obboleettii tiyya qaalii fi gaariin isiniin jaa. Obboleettiin tiyya ammas tabiraati isin jirti. Viidiyoo lammadaa irratti qabadheeti waliin dhufaa. Xiqqishoo isii nama jiraa miti. Dhaltee oolmaa jirti waan ta'eef xiqqoo booda inshaallah idarratti sirjiin isin dhufna. Kanaafuu gaa obboleeyyan kiyyaa hundumti keessanuu warri na daawwataa jirtan viidiyoo kana laayik godhaa, sheer godhaa, sabiskiraan isiniin jaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan nu tura maal dhaamti? Uummata Oromoo laayikii godhaa fi sheerii godhaa fi jajjabeessaa yaada babbareedaa koomantii irratti kaa'aa. Okay, kunuga. Akkana saadha. Hamilee isii. Akkana kadhataa jirtu obboleettiin tiyya maashaallah. Godha. Ni gooti Oromoon laayikii waa hundaa tuttuqa. Akkasiin isin jaaga inshaallah isin irra deeranii jira hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Nagaan nu turaan isin hinna hidhatte akka warra biyyaa sunitti. Hinnaa kamaa. Kuno isin ida inna hidhattee jirti. Inna idaan ana yadde. Mataan hin daadde. Hayyee. Maal tafe qofa gaan. Waan hafetuun. Maal sirraa hime? Waan hafetuun beeytaa. Haa. Waan hafetuun. Ayyib ittiin keenya hinnaa maa hidhatte mee dura? Hinnaa kana akka tasaatiin hidhadde. Kalaanis nan hidhadda akkas taanaan. Ni hidhattaare? Egaa inni hidhadda kalaas ifi hidhattee. Hayyee lagaa. Anis hidhachuun qaba ga'iidha. Hayyee ni hidhatta. Akkasi kunoo isiin na biraa hinnaa hidhattee jirti matas hidhattee jirti. Natti na biyya namallee jira akkuma biyyaa sanniin maa akkuma biyyaa san laalfoolee biyyaa irraa deeman siin jamaa shaanaa obboleettii biyya sana saniifuu anis qaama hinnaa isiin hidhatte sana hidhachuun qaba. Boru malee ta'anis hinnaa ajaa'ibaa kanan isinitti affa'u ta'a. Hanga viidiyoo biraatti wal deebitti nagaan nu tura. Bye. Eid Mubarak. I love you. Thank you. Eid Mubarak. Eid Mubarak.